Akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanii faala jirtan mara keessatti nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Anaa dhufuu baga nagayaan dhuftan gara chaanaalii Hawwii Biyyaatti. Egaa chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatan yoo jiraattan subscribe godhaa. Maatinaaf ta'an affeerraa kooti. Yeroo subscribe gootan immoo kan isin dagachuu hin qabne viidiyoon hojjedhu akka isinitti qaqqabu gochuu dandeessu waan ta'eef all kan jettu sana tuquu hin dagatina. Yeroon viidiyoo haaraa hojjedhee gadhiisuu dafee isin bira ga'a waan ta'eef. Egaa har'a viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufee jira. Akkuma argitan kana daabboo kanan qopheeffadha. Akkamitti akkan qopheeffadhu maal akkan gargaaramu immoo anuma waliin turaa na ordofaan affeerraa kooti. Egaa gara qopheeffachuutti deebi'aa isin immoo turtiin keessan anuma faana haa ta'u amma dhumaatti. Egaa amma qodaa lafa kaa'adheen jira. Qodaa kana keessatti daakuu kanan dabaladha. Daakuu kubbaayaa lamadha. Daakuu kanatti sukkaara fallaana shoorbaa tokkoon itti dabaladhe. Irshoo fallaana shaayii tokko. Ashaboo fallaana shaayii tokko arfaffaan itti naqadhe. Bishaan walakkaa kubbaayaan gargaaramaa bishaan kana. Amma dursee daakuu kanaan sukkaara kana ashaboo kana duukaa waliin makadha. Walitti dabaladheen isaa waliin makeen deebi'een sukkuumadha waan ta'eef akka kanatti erga waliin makadheen booddee bishaan kun itti dabaladha. Bishaan kun xiqqoo lapheedhaadha. Aannan illee gargaaramuu hin dandeenya yookaan aannan gargaaramuu dandeenya. Ani bishaan hin fayyadame. Aannaniis qopheeffachuun hin danda'ama. Amma kanan daakuu kanan bishaan kun gaadha. Kanumaan inni sukkuumadha baay'ee laaffisu. Kanaaf amma akka kanatti sukkuumadha. Maashinas gargaaramuu hin danda'ama. Harkuma kootiin akkanatti sukkuumadheeni dhadhaa fallaana shoorbaa lamadha itti dabalee sukkuumadheera. Amma dhadhaan kun yeroo itti dabalamu in laaffisa. Xiqqoo ani bassee miti garuu laafee jira waan ta'eef bassitaniis itti dabalachuu dandeessu. Laafaadha. Hin baqne dhuma qofaaf malee akka kanatti sukkuumee qopheeffadheera. Amma sirriitti yaafachuun qaba. Sirriitti akka kanatti harka keenyatti zayita godhanne sirriitti sukkuumannee qopheeffachuun barbaachisa. Daabboon ani qopheeffadhu sana sirreeffachuufi sirriitti akka kanatti yaaseenii sukkuuma kanarratti jechuudha. Bakka irratti qopheeffannu irratti akkasitti sirriitti sukkuumadhee amma akka kanatti bareedaa ta'ee jira. Amma akkuma argitan kana amma ergan akka kanatti qopheesseen booda amma bocan qabsiifadha malee kana akka inni ol ka'u hin tursiisu. Ergan akka kanatti qopheesseen booda bocan qabsiifadha. Amma utuu manni waliin ka'ini jechuudha yookiin koffituun hin jedhini akka kanatti na diriirfadha na yaasa. Haalli akkaataan itti qopheeffadhu barbaade boca sana akka inni naaf qabatuufi akkanatti sirreeffadheeni qopheeffadha. Baay'ee yoo abbisinillee rakkoo hin qabu. Sirriitti yaafnee yoo abbisine saatii dheeraa waan turuufi erga akkas goonee booddeedha kan akka inni ol ka'u tursiifannu waan ta'eef ol ka'a waan ta'eef baay'ee yoo abbisinillee homaa rakkoo hin qabu jechuu barbaadeeni. Akka kanatti wal qixxeeffadheen rogarfee akka inni naa qabatu barbaadeeni. Akka siyaadeenii akka inni walla jalaa hin caalleefi rakkoon qabu wal caalusi.
garuu kan inni jalaa waliin caallee jedheen akkas takkaninaaf roga qabatuuf yaadeetani amma ergan akkasitti qopheesse kan akka kanatti ni qallisee gargar mummuradha akkuma siniin jedhee kana caalaallee yoo haphisnee rakkoo hin qabu saatii dheeraa lafa waan keenya tursiisnuu fi ol kaati qallattees kan hojjetamtu waan ta'eef daabboon kun kana caalaallee haphisnee yoo haphatee rakkoo hin qabu jechuu barbaadeeni akka kanatti qopheeffadheera kana egaa kana qodaan irratti bisheeffadhurra kaa'eeni saatii lama lafa tursiisa saatii lama lafa ture ergan saatii lama yoo ture ol ka'a baay'ee bareedaa ta'e ol ka'a saatii lamaan booda ovenii koo ho'ifadheeni kan keessatti qopheeffadhu dura ho'ifachuun barbaachisaadha ergan ho'iseen booda 350 irratti daqiiqaa 15 amma 20 gidduutti kan isheen bishaattu akkasittiin qopheeffadha amma akkasitti qopheeffadheera sirreeffadheera itti qadaadeeni lafa ho'a qabuun tursiifadha amma inni ol ka'utti egaa kun akka kanatti daabboon ani qopheessaa ture bishaatee ba'eera bishaachuunsaa yeroo dheeraa hin fudhatu akka kanatti bishaatee ba'eera baay'ee bareedaa amma dhadhaanas kanaa qaba dhadhaa kana keessatti ashaboo xiqqoo isheen itti dabaladha qullubbii adiidha kuni daakamaasa qullubbii adii ashaboo dhadhaa kana waliin makeeni daabboo kanarraan dibadha tokko akka inni lallaafulleen taasisaa fooliin isaas immoo baay'ee namatti tola foolii namatti tolu qabaata foolii bareedaa qaba yeroo kana irra dibnu baay'ee namatti tola nama hawwata urgaasaa isinitti immoo hin danda'u urgaadha yeroo kana akkasoo dhadhaa walitti dabalanii akkanatti irra dibanii baay'ee namatti tola nan urgaa addaa qaba akka kanatti ni rasee keessa tokko isheerran diddiba bishaachuufis yeroo dheeraa hin fudhatu qopheessinee lafa keenya yeroo inni ol ka'u qofa ovenii keessa keenya bisheeffachuu qofa daabboo ani baay'ee jaalladheedha fooliinsaa akkanatti yeroo qopheessanii fooliinsaa illee hedduu namatti tola akkuma isiniin jedhe yaalaa ilaalaa egaa kana fakkaata akka kanatti irra dibee qopheeffadheera ani akkanatti wal geessifadheera egaa viidiyoon koo irraa kana fakkaata turtii amma ammaatti na waliin turtaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha yoo isinitti tolee jiraate immoo yoo jaallattanii jiraattanii like share subscribe gochuu hin dagatinaa torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa keessanaaf tura